አኒስ ቢያን ሸገር ሸገር ምን አለ በሸገር ተባታ በከማ ኦሮሞ ካቴ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኦሮሞ akkam jirtu daawwattoota daawwatiif an mucaa keessan joodha. Egaa daawwattoota keenya har'as viidiyoowwan babbareedoo bashannansiisoo fi torbee kanarratti taasifamaa turan qabadhee isiniif dhufee jira. Chaanaalii kanaaf akkuma beekamu warri haaraa taatan subscribe gochuun hin dagatina. Viidiyoo kana like godhaa, na jajjabeessaa, wanta hayratu jettan koomentii irratti naaf barreessaa yookaan dabalamu jettan koomentii naaf godhaa. Galatooma yeroo gaarii qabaadha. Anis biyyan qaba biyya caaltu biyya too Oromiyaa tan umaan badhaatu handhuura abboota biyya gootuwwanii biyya hayyuu qaraa biyya bifleewwanii biyya too Oromiyaa biyya sirna gadaa kan ittiin beekamtu mallattoon ishee odaa. Anis biyyan qaba kaniin ittiin aadadhu biyya too Oromiyaa tanan jiruuf abdadhu biyya too badhaatu magarsituu hunda biyya miidhaanitiif albuudaan adda addaa badaa fi gammoojjii gaara fi raarota kan ormaanni quubsa haadha beelladoota Anis biyyan qaba biyya caaltu biyya too Oromiyaa uumamaan badhaatu jedhee obboleessi keenya ittiin nu bohaarsaa jira. Galatoom ittiin jecha akka ittiin bohaartan shakkii tokko hin qabu. Gara viidiyoo taanuti. Taphataa beekamaa Oromoo kaate Cristiano Ronaldo Oromoodha. Inni ijoollee naannoo shaggarii sanii achi dhalate dhalootaan gaafa biyya isaa dhiisee bahu piroofeeshinaalummaa faranjii yaante taajjabamee cinaa marfamee faranjiin maqaa kenniisarra maqaa isaa eenyu kateen beektanis maqaa isaa ka dura Adulaa waataate maqaa isaa Adulaa waataa maqaa wal jijjiirarra maangoota faranjiin kasaa deete Kiristaanooteen mucaan kenna Oromoo. Cristiano Ronaldo akka inni Oromoo ta'e obboleessi keenya ifa nuuf godheetii jira. Galatoom ittiin jecha ammas gara viidiyoo taanutti. Micayyoo gabaan ergi yaabba booddee sumatu gabba. Ya jorrole malo jaarsilooniin eegu dhimma marrachiisa ambaraan beeku shiwaallu sassachiisa. Dandeetti baay'ee bareedaa qabdu obboleessa ko galatoom siin jedha. Waggaa baay'ee of duuba nu deebistee seenaa darbe nu yaadachiistee jirta. Galatoom siin jedha. Ammas gara viidiyoo taanutti yeroo gaarii qabaadha. Hello Mooti, eessa jirta? Amma digaa yoona teessee moo diraaftii dhugaartanii silaa lafa dhattuun qabdu teessee mana dhugaartamti. Maatti beetti gadhee lafa dhiirri oolu akka goonna jeese foon allaatti sooru maal jettiin jennee kuni bannaati. Egaa daawwattoota keenya ammas irra deebi'ee waan jechuu barbaadu chaanaalii kanaaf warri haaraa taatan subscribe godhaa. Viidiyoo kana immoo like gochuu kan daganne yeroo gaarii qabaadha. Raachu Oko maaliif tabasaachaa? ijoollee keenya kaa dhiirota keenya naabbasaachaa maalidha seetani amma ila dubartoonni fiqireenyaan keessan haati manaan keessan yeroo jaalalaaf tiraasiidhaan gootee sirri kuttu shimalatti baastanii beqa minaamin ettu shuguxitti baastanii minaamin ettu eebootti baastanii ettu miti bar kan shee kan jaalalaati barila yeroo isheen tiraasiidhaan akkas isin gootu isinis tiraasiidhaan akkas wal gochuudha kan jaalalaati bar maa girgirri humtu girgirri dhiisaa maali girgirri dhiisaa. Raachuun yaada bareedaa nuuf kaasee jira. Jaalalleen keenya yookaan shamarreen keenya gaafa isaan kan jaalalaanudha. Nus kan jaalalaa yoo dhoofne malee paawuriidhaan itti deebisuu hin qabnu. Garuu raachuudhaaf yaada tokkoon qaba.
girri ishee jettu gara kan keenyaatti nuuf fide akka nuun dhageenyutu nu taasiseeti baay'ee natti tola. Daawwattoota keenya akka ittiin bohaaraa jirtan shakkii tokko hin qabu. Galatoomaan ammas galatooma. Atileetonni teenya galaanee adda Itoophiyaa qawwatu jiran. Qawwatiisa qofaan miti Itoophiyaa nagaan luka lama dhaabbatu fuutee luka tokko naaf dhaasiseera. Itoophiyaa akkamitti goone luka lama deebinya waan jedhu amma uummata yaada keessa jira jechuudha. Maal sana qofa atileetiin teenya ijoollee beeyonni ciccimoo isaan rukkee ciccimoo san qofaan miti isaan faranjiin dhattee abboon dhiisaatte hin dandeettan dhiisaa rukkisinaan waliin jettee. Yoo siin jettu teenya ijoolleen aartam kaat qaban dadhaban utaan eentu nu dhaqqaban utaan reebaa dhaqaneef jibbaatanii itti dhiisan. Egaa akkuma beekamu torbee darbe atileetonni keenya Itoophiyaa miila tokkoon dhaabanii jiru. Maal Itoophiyaa qofare addunyaan luka tokkoon dhaabanii turanii. Obboleessi keenyas viidiyoo babbareedaadhaan as bahee jira. Yaada babbareedaa nuu kaasaa jira. Galatoomni ittiin jedha. Yaada nama bohaarsuudha. Jabaadhuun ittiin jedha. Yeroo gaarii. Arigattu ganyaana arigattu ganyaana arigattu maal dallante silaariin qabdu gooda bacho dakte kurupeeni goodaan chinni dakte kurupeeni meena kadha nagante shurrubeeni. Egaa daawwattoota keenya gaaffii tokkoon obboleessa kootiif qaba. Innis maalidha yoo jettani walaloo akkas babbareeddu kana eessaa akka inni fuudhee ittiin nu bohaarsaa jirutu naaf hin galle. Namoonni beektan yoo jiraattan koomentii jalatti naaf barreessaa. Galatooma. Takakalecha dhuftee Habibi kamtu Oromiyaa maaltu nagal jira dhuftee lamta gorban an silaa keechan jiraadha. Tokko kalee tiitoo jiree tola katti ilaalu. Namni mana namaa oolaa fuutanii deemtan. Isirumti mataa keessan oolaa dhaadhi jirti. Maaltu takalcheree olaate bakan ta'e immoo. Tokkos immoo kalee isa dhuftee girri dhiisaa Oromoo. Girri malee dubbiin jiraare. Maal isa qofare daawwattoo tokko. Anaanis waan na mudate tokkotu jira. Innis maalidha yoo jettan xumura viidiyoo kanarratti ni isinitti himaa na eeggadha. Pagoda kayonko akan barbana bazuna timteti ayonko sarotan kaba gangolin kaba arotan kaba olotan kaba akamitti galgala. Egaa daawwattoo tokko yeroo gaarii akka dabarsaa jirtan akka fataa jechaa jirtan akka ittiin bohaaraa jirtan amantaa guutuun qaba. Yeroo gaarii qabaadhaan amma saffeerraa kooti gara viidiyootti aanutti. Maloya mazu ituma kenni ilaali yaa fasaffasu maloya burte maluma qabda damma koo maalinna tuqte maloya burte maluma qabda yantaloo maalinna tuqte tolle. Wow viidiyoo baay'ee namatti tola nama bohaarsu jedhanii yaadu obboleessi keenya. Walaloo bareeduudhaan akkasumas shubbisaan qabatee nuuf dhufeeti jira. Ittiin bohaaraan ammas affeerraa kootii yeroo gaarii qabaadhaa. Tiiktookkiituun daddabarsee ilaaluu jechuudha. Bashaggar ምን አለ በሸገር ሀገር ስጠኝ ካልሽኝ ዋ ብዬሽ እንዳልቀር jedha. Mucaa ollaa kooti mucaa wallagga lixaatti hojii dhalannee guddanne jechuudha. Ollaa kootiin karaa nu gidduu mana keenya mana isaanii gidduu. Isa booddee na dhibe maanni mucaan kun akkamitti akkas jechuu danda'e naam jedhaniitu gu'aa jedhe nan bilbileef. Heeloo jedhe heeloo naan shaggaritti galtanii moo maalidha shaggariin kennu jetteetu sirbituun si arge tiktookii irratti hin jedhe. Ndeen qalladdaa naan jedhe maanni 2016 kee harka qaxxaamursee finfinneen keenya jedhe kan falmamchaa bee yoomiif naan jedhe. Egaa daawwattoo tokko muudariin akkuma beektan viidiyoowwan gaggaarii viidiyoowwan babbareedoo viidiyoowwan yaada gaarii of keessatti qabatee yeroo hundaa dhiyaata jabaadhuun ittiin jedha. Egaa daawwattoo akka ittiin bohaaraa jirtan shakkii tokko hin qabu. Ittiin bohaaraan amma saffeerraa kootii galatooma. Amala Neemaarii keessaa jechuudha. Neemaariin kun nama akka malee duuriyyeeti. Akka malee maaf ijoollee duraa lakkama yoo siin tattu irra bashi
Waraa dhiisanne. Neemaar dhiis waan kananne. Neemaariyyuu maarraa kan itti baay'een beektane maqaa. Yee Neemaar. Neemaari. Maariyyee jedha. Dhiisanii dadhannee Neemaar inni itti moggaanye. Neemaar jechuudha. Kabira Neemaar yoo kuwaasii taphatu hin doochu. Hin shawwatu jechuun kuwaasuma tana meedaa keessa akkasuma godhu. Akka malee nyaata kuwaasii. Kuwaasuma liqinsuutu alaadha. Amala Neemaariiti. Galatoomii obboleessa kun siin jedha viidiyoowwan bashannansiisoo viidiyoowwan baay'ee namatti tolan qabattee as baateetti jirta. Galatoomii siin jedha ittiin bohaaraan amma saffeerraa kootii yeroo gaarii. Viidiyoon keenya har'a isaan kana fakkaatu torban gaarii nuuf haa ta'u galatooma.